Yooyaa kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa irraa oduu galgala kanaan isinitti himaa oduu waliin lalisaa lamuutiin. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haala waqtawaa naannoo Amaaraa ilaalchisuun hooggantoota naannichaa waliin mari'atan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sababa lola humnootii faannootii fi akkasuma humnoota hidhatanii naannichaa keessa socho'aniin naannoon Amaaraa hokkoraa hamaa keessummeessiteen labsii yeroo muddamaa jala kan jirtu hooggantoota naannicha bulchaa jiran waliin mari'achuu isaanii kan ibsan yoo ta'u garuu bal'ina marii isaanii maal akka ta'e xiyyeeffannoodhaan hin ibsine. Ministeerri muummee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti gama feesbuukiitii fi tiwutara durii ka'amma X jedhamu irratti maxxansaniin haalli qabatamaa naannoo Amaaraa keessa jiru ilaalchisuun hooggantoota godinaalee naannoo Amaaraa waliin dubbachuu isaanii addeessan. Labsiin yeroo muddamaa jalqaba ji'oota 6 ture erga xumurameen booda akka dheeratu dhiyeenyaa murtaa'uunsaa ni yaadatama. Hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa bakkeewwan adda addaa keessatti humnoota nageenyaa mootummaa waliin walitti dhukaasaa turanii jiru. Walitti bu'iinsa naannicha keessatti mudate hordofee lammiilee nagaa hedduun lubbuun dhabamu, lammiileen mirga namummaaf falman garaagaraa gabaasaa turuun ni yaadatama. Walga'iin gamtaa Afrikaa guyyoota lamaaf gaggeeffamaatii ture xumuramuun miseensonni biyyoota garaagaraatiif Finfinneetti argaman gara biyya isaaniitti deebi'aa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoo Afrikaa furmaata Afrikaa akka argatu deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu gaanfa Afrikaatti ergamtuun addaa barreessa olaanaa dhaabbatichaa Haanaa Saarwaay ibsanii jiru. Afrikaan hardii guddoo rakkoo siyaasaa fi dinagdee ishee mudate ofiin furachuu dandeessu ta'uu Haanaa Saarwaay himanii jiru. Yaadama rakkoo Afrikaa furmaata Afrikaa dhugoomsuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tumsa barbaachisu kan taasisu ta'uu addeessan yoo ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa waliigaltee dhimmoota nageenyaa irratti tumsaan jiraachuu fi waliif mallatteessuun hojiirra oolchuuf deeggarsi garaagaraa taasifamaa jiraachuun ibsamee jira. Rakkoolee nageenya yeroo ammaa kutaalee ardichaa garaagaraatti mudatuuf furmaata waaraa kennuuf hooggantoonni Afrikaa murannoon hojjechuu qabu jedhanii jiru. Aadaan rakkoolee jiran marii fi marrabbaan furuu gabbachaa yeroo hin deemne nageenya waaraa mirkaneessuun rakkisaa ta'uu himamee jira. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Jilli Daayirektara olaanaa dhimma misooma industirii dhaabbata biyyoota gamtoomanii Jaardi Moolariin durfamu misooma ikooturizimii wancii daawwate. Daawwannaan kunis carraaqqii Itoophiyaan gama misooma turizimiin taasisaatii jirtu ilaaluuf akka ta'e addeeffamee jira. Daawwannicha irratti daayirektarichi akka jedhanitti Itoophiyaan misooma turizimiin imalli gaarii akka argamaa jiru taasisaa jirti. Qabeenya uumamaa kunuunsuun hojiirra oolchuuf carraa hojii misooma turizimii hawaasa naannoo uumamee argamuun danda'ameera jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii Daayirektara olaanaa dhaabbata misooma industirii Muularii fi jilli isaanii gola hambaa yaadannoo injifannoo Adawaas daawwataniitii jiru. Yaadannoo injifannoo Adawaas seenaa kaleessaa qofa of keessaa qabu osoo hin taane dhaloonni borii tumsaan akka hojjetu humna guddaa akka uumu ta'uu Jaardi Muuler ibsa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti addeessaniin hubachuun danda'amee jira. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru rakkoo hawaasummaa uumuu danda'a jechuun baankiin misooma Afrikaa akeekkachiise. Baankiin misooma Afrikaa qaala'insi gatii boba'aa fi qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 4 keessatti mul'achaa jiru rakkoo hawaasummaa fi tasgabbii dhabuu fiduu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa waliin eeraman kunniin Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Keeniyaa ta'uun ibsameera. Baankichi gabaasa dinagdee makroo bara 2024 baaseen akka ibsetti biyyoonni akka Itoophiyaa, Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Keeniyaa gatiin maallaqa isaanii doolara bira qabuu gadi bu'uu taasisuun deeggarsa boba'aa taasisuuf kaasuu isaanii rakkoo keessa akka isaan mudatu taasisuu danda'a jechuun hubachiise. Tarkaanfiiwwan mootummoonni humna bittaa maallaqa isaanii hir'isuuf fudhatanii fi daballiin gatii boba'aa mul'achaa jiru hordofee biyyoota adda addaa keessatti rakkoo fi jeequmsa uumamuu akka danda'u baankicha akeekkachiisuu isaa odeeffannoon miidiyaa Naayijeeriyaa Truumbeet jedhamu akka mul'isutti hubachuun danda'amee jira. Caffeen Oromiyaa muudama hooggantoota damee garaagaraa guyyaa har'aa kana raggaasise. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 6ffaa waggaa 3ffaa bara hojii caffee 6ffaa akka guyyaa 2ffaa geggeessaa ooleen muudama hooggantoota garaagaraa raggaasisee jira. Bu'uuruma kanaan Dr. Abdulaziz Muhammad itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, Dr. Abdii Yuuyyuu koomishinara koomishinii karooraa fi misooma Oromiyaa, Aadde Masraat Asaffaa hooggantuu biiroo daldala Oromiyaa, Aadde Maabiraat Baacaa hooggantuu biiroo dhimmoota dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa, Obbo Maatewos Sabbooqaa hoogganaa biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa, Injiinar Eebbaa Garbaa hoogganaa biiroo carraa hojii fi ogummaa Oromiyaa yoo ta'an, Obbo Jamaal Kadir hoogganaa eejensii babal'ina waldaalee Oromiyaa taasisuun muudama dhiyaatee sagalee caalmaan raggaasiseetii jira.
Dabalataan caffeen Oromiyaa oolmaa har'aan wixinee lamaa fi dambii tokko raggaasisee jira. Haaluma kanaanis wixineen labsii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi wixineen labsii dhaabbilee hawaasaa siivilii naannoo Oromiyaa akkasumas immoo dambiin tajaajila abbaa seerummaa manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa'e sagalee guutuun raggaasifamee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun caffeen Oromiyaa yaa'ii idileesaa ja'affaa waggaa sadaffaa bara hojii ja'affaan guyyaa har'aa geggeessaatii ooleen mirga himatamuu dhabuu miseensa mana marichaa fi deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Dandaarraa molqanii jiru. Dabalata oduu kana Lubee Hirmaa akka itti aanutti qindeessitee jirti. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee ja'affaa isaa gaggeessee jiruun mirga himatamuu dhabuu deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'a kaase. Caffeen Oromiyaa dilbata guraandhala 18 bara 2024 irraa kaase yaa'ii idilee gaggeessaa jiruun muudamaawwan garaagaraa raggaasisuu dabalatee har'a ammoo mirga himatamuu dhabuu obbo Taayyee Danda'as kaasuu fuula miidiyaa hawaasummaa Caffee Oromiyaa irratti ibsamee jira. Miseensi caffee kamiyyuu yeroo uummanni isa filatee amantaa irraa dhabetti akka seeraatti mirga himatamuu dhabuu kaasuu akka danda'u tumamee jira jechuudhaan murtee kanaaf bu'uura seeraa heeranii jiru. Obbo Taayyee Danda'an mootummaa shiraan kuffisuudhaaf socho'an jedhamanii mudde 12 bara 2023 to'annaa jala oolfamuun isaanii kan yaadatamudha. Obbo Taayyeen ministeera muummee Federii Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qeeqa dhiyeessaa kan turan yoo ta'u keessumaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti babal'ataa deemeef mootummaa dhuma ofii isaaniif keessa tajaajilaa turan itti gaafatamaa taasisaa ture. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan obbo Taayyeen aangoorraa kaafamuu hordofee jecha jabaadhaan ministeera muummee Abiy Ahmed qeeqanii turan. Aangoorraa akkuma kaafamaniin yaada ida'amuu dubbattee fi barreessitee amaneen isin hordofe. Dhawataan garuu nama waan dubbatuuf hin jiraanne qofa osoo hin taane cubbamaa dhiiga nama maatiin taphatu ta'uu keessanii nu badhe jechuudhaan feesbuukii isaanii irratti barreessanii turan. Dabalataanis obbo Taayyee naatoo namaaf hin qaban osoo ilmi namaa du'u waan paarkii haasa'an osoo namni waan nyaatu hin qabne namni beelaan du'aa jiru birrii biliyoonaan masaraa haaraa ijaaruu jedhanii turan. Akkasumas gaafa waraajinni haa gaggeeffamu jennu homaa hin jenne gaafa obboleeyyan keenya araaraman wal hin ajjeesiin jennaan aangoo irraa na kaasan. Kun araamummaa malee homaa ta'uu hin danda'u jechuudhaan jecha jabaadhaan ministeera muummee Abiy qeeqanii turan. Aangoorraa akkuma kaafamaniin obbo Taayyeen turtii BBC waliin taasisaniin jecha isaanii kana kan amanan yoo ta'u obbo Taayyeen mootummaadhuma ofii itti miseensa ta'an irra deddeebiidhaan qeequu isaanii irraa kan ka'e aangoorraa akka kaafaman dursanii odeeffannoo yoo qabaatan kan jedhus gaafatamanii aangoorraa kaafamuu qofa osoo hin taane kan isaa oliifuu qophaa'u akka ta'an BBCtti himaniiru. Keessumaa waraana mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu karaa nagaadhaan akka hin xumuramneef danqaa kan ta'e aangawoota mootummaa akka ta'e irra deddeebiidhaan barreessanii turaniiru. Mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduutti Taanzaaniyaa Dar es Salaamitti gaggeeffame akka gufatu kan taasise mootummaa ani keessa jirudha jechuudhaan BBCtti himaniiru. Obbo Taayyee Danda'aa filannoo biyyaalessaa waxabajjii 2021 Itoophiyaatti gaggeeffameen paartii badhaadhinaa bakka bu'anii caffee Oromiyaa kan seenan yoo ta'u yaa'iiwwan caffee garaagaraa irrattis bifa kana dura caffee keessatti hin baramneen gaaffii jajjabaa fi qeeqa garaagaraa dhiyeessuunis beekamanii jiru. Daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira ammoo gara oduu biyya alaattan isin ceesisa gara ollaatti waggaan ce'u miseensi poolisii Keeniyaa afur seera kaawuntii Kirinyaangaa keessatti manneen dhugaatii hundi akka cufamaniif ba'e cabsuudhaan osoo ofii isaaniif dhugaa jiranuu qabamuun to'annoo jala oolfaman. Bulchituun kaawuntichaa Aanee Yaanguurii erga namoonni 20 ol ta'an dhugaatii alkoolii Ateenoolii waliin walitti makame dhuguun du'anii booda ajaja manneen dhugaatii magaalicha keessa jiran akka cufamu taasisuu hordofe poolisoonni afur garuu dhoksanii osoo dhuganii qabamuu isaanii addeessitee jirti. Qorannoo haaraa geggeessuuf daandii banuuf jecha manneen dhugaatii Kirinyaagaatti argaman hundi akka cufamaniif ka ajajni darbe yoo ta'u manneen dhugaatii kunniinis hayyama malee yoo hojjetan yookaanis ammoo yoo hayyama malee dhugaatii gurguranii argaman lammata akka hojjetaniif hayyamni akka hin kennamneef himameetii ture. Bu'uuruma kanaan aadde Aanee guyyaa sanbata sirna awwaalcha jumlaa namoota dhugaatiin du'anii irratti akka dubbatanitti miseensonni poolisii kunniinis wayita guyyaa dilbataa manneen dhugaatii sakattaamutti eeruu jiraattonni aangawotaaf kennaniin hordofe ofii
seera cabsanii dhuguu isaanii hordofuun to'annoo jala ooluun himamee jira. Akkasumas ammoo abbaan qabeenyaa mana dhugaatichaas to'annoo jala oolfamaniitii jiru. Garuu maamiltoonni hedduun miliquu isaanii maarsariitii gaazexaa dhuunfaa Citizen gabaaseetii jira. Pirezidaantiin Biraazil Lulu da Silva yaa'ii gaggeessitoota Afrikaa irratti argamuun haasaa taasisaniin Israa'el duguuggaa sanyii Yihuudoota irratti gaggeeffame kan fakkaatuun Gaazaatti raawwachaa jirtu jechuun dubbachuun isaanii Israa'eliin hedduu dheekkamsiise. Haleellaa waraana Israa'el Gaazaatti gaggeessitu kana waraana sirriitti hidhatee qophaa'ee fi dubartoota akkasumas ammoo ijoollee gidduutti gaggeeffamaa jiru jedhan. Israa'el ammoo lolliin Hamaas balleessuuf gaggeessu duguuggaa Naaziin Jarman Yihuudoota irratti raawwateen wal fakkeessuun badii Yihuudoota irra gahaa ture gadi xiqqeessuudha jechuun Lula da Silva komatte. Dhaabbanni Yihuudoota Biraazilitti argamus dubbii Lula da Silva Finfinneetti argamuun dubbatan kana qeeqee jira. Yaa'ii dureewwan biyyoota gamtaa Afrikaatti kaafeeraman Lula da Silva wanti sulula Gaazaatti uumaman Filisxeem irratti ta'aa jiru taatee seenaa keessatti waan dorgomaa hin qabnedha. Dhugaansaa yeroo Hitler Yihuudoota ajjeesuuf murteessuun tokkuma jedhan. Waraana loltootaa fi loltoota gidduutti gaggeeffamu miti. Waraana humna waraanaa sirriitti qophaa'ee fi dubartoota akkasumas ammoo ijoollee gidduutti gaggeeffamudha jechuun ibsan. Pirezidaantiin Biraazil haleellaa Hamaas onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatte balaaleffatanis ergasii irra deddeebiin haleellaa Israa'el gaggeessitu qeeqan. Haleellaa Israa'el Gaazaatti gaggeessituun haga ammaa namoonni 28,800 ajjeefamu ministeerri fayyaa Gaazaa addeessee jira. Doonii fe'umsaa Ingiliz irratti haleellaa misaayilaa milkaa'aa raawwachuu dubbi himaan finciltoota Huutii Yaahiyaa Saar ibsanii jiru. Miidhaa qaqqabeen doonittiin dhidhimaa jiraachuu dubbi himaan kun addeessan yoo ta'u hojjettoota doonichaarra garuu miidhaan qaqqabee akka hin jirre addeessan. Xiyyaarraa namtolchee Ameerikaa Yaman bulchiinsa Hudaayaan keessatti haleeluun kuffisuu isaallee Yaahiyaan Saar ibsaniiti jiru. Finciltoonni Huutii deeggarsa lammiilee Filisxeemiif qaban ibsuuf dooniiwwan Ameerikaa fi Ingiliz irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu eeramee jira. Ajajni giddugaleessa Ameerikaa gama isaan finciltoonni Huutii yeroo jalqabaaf diroonii bishaan keessaan haleellaa raawwachuu eeran. Haleellaa walitti aanuudhaan humni galaana Ameerikaa raawwateen misaayila kruuzii fi xiyyaarota nama maleessa finciltoota Huutii barbadeessuu addeessanii jiru. Finciltoonni Huutii erga haleellaa eegalanii meeshaalee waraanaa jajjaboon haleellaa raawwachuu ajajaan kun himee jira. Kunis dooniiwwan daldalaa Ameerikaa naannawaa galoo galaanarra socho'anitti sodaa nageenyaa himaa ta'uu TV'n Press gabaasee jira. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun har'aaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turan nu daawwachuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Allalisaa lamuun ture nagaatti.